Sabti waarii booda sa'a 8 irraa jalqabee qophii simboo turban kanaa. Eenyatti jennaan ilma wasiila rasuula rabbiiti. Duulli islaamummaa keessattuu balleessuudhaaf taasifamu sun achumaan dhabamee jechuudha. Ijoollummaa mucaadhaa achi keessa nyaatanii fitan jechuudha. Yoo mirga walii kennuu ta'e moonatu dura kenneef. Ani rakkoo addaa qabata. Hayyee. Simannaan hawaasa musliimaallee nan gammachiisa. Hayyee naa himameestan. Beetal Maqdisiini waggaa 1400 dura bataskaana uummata Itoophiyaatiin namni jalqaba kenne Umar ibn Khattab. Ani ijoollummaa kiyya waan addaatti hin dabarsine nama akkan tapha jaalatu. Nama ijaa gurra hin qabne tapha malee. Handu'aan jira du'aa inaa kadhaa. Maal taatee jedhan minuun jedhan. Innaanii heffeessaanii tokkittii qofan qabaa. Hunduu garaa Rabbii dheessa nama islaamummaa tuqe Rabbiin ammaa barbaadeessa Rabbiin kadhaa hin laafina yoomuu irkoon kenna isaa. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Minbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggadha.